Akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo kitaabni Jawaar Mohaammed eebbisaa maaliif haqame mootummaa Itoophiyaa yookaan Dr. Abiy Ahmedtu haqsiise mootummaa Keeniyaatiin waliigalee akkasumallee sodaa nageenyaa jedhee kan Jawaar Mohaammed fuula feesbuuka isaa irratti poosti godhe sun dhuga moo soba dhugumaan galmi sun galma sodaatamuu qabu dhugumaan sikuriitiin isaa laaftuu ta'ee nageenya uummataatiif yaaddawaniiti kan eebba kitaaba san dabarsuu danda'an akkasumallee doorsisni Jawaar Mohaammed irratti geggeeffamaa jira jedhamaa jira jechuudha dhuga moo soba kanallee addan isinii baasa dhuma irratti yaada kiyyan qaba namoota gamaa gamanatti qoodamee garee lamatti qoodamee gamaa gamana dhagaa walitti darbatu ilmaan Oromoo hundumtuu kun Abiyyi jalatti kun Jawaar jalatti adda lamatti qoodamee jechuudha warreen dhagaa walitti darbataa jiran yaada bal'aan isiniif qaba yaada kiyya baga irra deebiin gara chaanaala keenyaa dhuftan namoonni haaraa taatan subscribe godhaa maatii keenyatti dabalamaa viidiyoo laayikii godhaa waan viidiyoo irraa isinitti mul'ate yaada keessan komentii jalatti barreessaa yaada viidiyoo irraa argattan malee faallaa viidiyoo hin barreessina daawwattoota keenya kabajamoo kitaabni xiinxalaa siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed akkuma beekamu guyyaa kaleessaa guyyaa kamisaa ni eebbifama jedhamee abdiin eegamaa ture jechuudha. Kitaabni eebbi guyyaa sanii sun ni haqame maaliif haqame kan jedhu jechuudha. Wanni Jawaar Mohaammed gara feesbuuka isaa irratti poosti godhe suni guutummaan guututu 100% soba jechuudha. Maaliif dhugaa walitti himna dhugaa walitti himna obbo Jawaar Mohaammed hayyuu keenya ni jaallanna ni kabanya Dr. Abiyyis hayyuu keenya bulchaa Itoophiyaati ni jaallanna ni kabanya hunda isaaniitu jechuudha dhugaatti qabneeti dharallee dhara qabne bira darbina jechuudha Jawaar Mohaammed wanni inni kalee postote suni qalbii uummataa sanirraa rabbi haa hambisu ani waan biraa hin jedhu dhugaa rabbi qalbii uummataa sanirraa hambisu jechuudha fakkeenyaaf yeroo walgayii san xumurarra geessu barreeffamni sun kan poosti ta'ee jechuudha galmi sun dhugumaan sikuriitiin isaa dadhabaadha yookaan dhugumaan nageenya hawaasatiif sodaatamee Jawaar waan akkasii poostate kan jedhuu fi ani ilaalcha kiyya gaa kun namni illee naan hin jenne kun ilaalcha kiyya akkan xiinxaletti aga yaadeetti ani wanni sun guutummaan guututu soba maaliif soba ta'e yoo naan jettanii obbo Jawaar Mohaammed nama akka rifachiises ni beeka akka nama mufachiises ni beeka karaa itti jalaa ba'u dhabnaani barreeffama san poosti godhe sodaa fi yookaan haalli hin mijoonne sodaa nageenyaatiin wal qabatee sikuriitiin mooraa kanaa illee hin qophoonne waan hundaa eegetti qophoonne booda guyyaa hin beekamnetti dabarsinee jira guyyaa san immoo isiniif ifoomsinaa kan jedhee fi akka ummanni hin mufannee fi akka ummanni bakka lubbuu teettu irra jira jedhee waan san mufii keessaa ba'uu fi karaan mana isaanii deebi'aniif waan san poosti godhe malee galmi namoota Keeniyaa keessa jiran dawwalaatii gaafadha tasumallee galmi suni galma akka addunyaatti yoon jellee shakkii kan qabu fakkeenyaaf keessumoonni addunyaarraa dhufan gurguddoon jechuudha galmoota sanii galma sanitti jechuudha kan itti walgaan galma barra abbaa qabeenyaatii fi kanaan ijaaramee miti galma ambaasaaderoonni gurguddoon mootummoonni keessatti walgayii fi waan adda iddoo itti godhamu jechuudha sikuriitiin kan sadarkaa isaa eeggatee fi sikuriitii uf danda'e kan qabudha gama sikuriitiin doorsisa kan jedhamu doorsisa wanni jedhamullee meebii doorsisni irratti illee ni taajellee yaaduani biyya mootummaa qabdu keessa jira laal waan tokko adda baafadha daawwattoota keenya Keeniyaa keessatti biyya Keeniyaa keessatti waa'ee siyaasa irratti waan barbaadde yoo ati haasotte namni akkanatti quba sitti laatu hin jiru garuu waan nama arrabsuuf yookaan qaama nama tokko kophaa baaftee arrabsuuf siif hin eeyyamu seera biyya saniitu sun abbaa feetan gaafadha jechuudha waa'ee dhimma inni siyaasaa BBC irratti bahee dhimma siyaasaatiin wal qabatu mootummaa Itoophiyaa irratti fonqolcha geggeessuuf yookaan garagalchina jedhuun yookaan bidda keenya sirreeffana jedhuun hin arrabsee waan jedhamu irratti jechuun sun qeeqa malee arraballee miti waan jiraan lafa kaa'e Jawaarillee ni saniif jedhee mootummaan Keeniyaa ni haqsiise hin jenna inuma waan yaadamu miti. Maybe mootummaan Itoophiyaa ni haqsiisa waan kana kan jedhee namoonni adda jechuudha gaafii kana yeroo hedduu namoonni eega walgayiin sun addaan fashalootte namoonni hedduun kan gara Jawaar goran kun maal jedhani mootummaa Itoophiyaatu haqsiisee wanni kun waan sirriitii miti jedhee hayyoonni irraa dubbataa jira jechuudha kana keessatti ani yaada kiyyaa fi odeeffannoo hanga tokko hagan argadheerraa namoota miilaan achi dhaqanirrallee akkuma kalee isiniin jedhe hangan odeeffannoo qaburraa mootummaan Itoophiyaa tarii Angollee itti qaba dandeettillee itti qaba haqsiisuullee hin danda'a waan san maaliif kitaabni kun kitaaba akka Itoophiyaatti sodaa guddaa ummatatti uume fi matuma dureen isaatu jechuudha hin gaabbu mata dureen jedhu tuni waan hedduu fakkeenyaaf
mootummaa san waa'ee mootummaa sanillee kitaaba san keessatti barreeffamuu hin dhabu na fakkaate ani gizeen akkana yaadu akka mootummaan akkanatti sodaatee fincaan buusuutti jirutti jechuudha. Dabalataan jarri lamaanuu kan qeeqisaa gamaa gamana wal qeeqan. Abiyyiinis arrabse Jawaaris arrabse harki taraa wal dhiqaa hubadha. Abiyyiinis isuma kan jalqaba afaan Amaariffaatiin namni tokko jimaa qama'e waa barreessee dhageessanii nulleen feesbuukuma irratti dhageenya isinillee dhageessanii kan jedhe Abiyyiidha. Jawaarillee sanumaan meebii miira keessa galee deebii sanitti deebisuu malaa jechuudha. Hunduma caalaa jechuudha daawwattoota kiyya kan fakkeenyaaf warra garee bilchiginnaa mufachiise akka malee kan mufachiise warra gara mootummaa keessa jiru jechuudha ijoollee jeddii tanaa miti warra kadiireettiin isinii deebi'a. Isaan kana kan mufachiise irra guddaanii mootummaa kana yoo qajeele hin qajeela yoo qajeeluu baate kararraa qabna yookaan hin qajeelfannaa yookaan ibidda keenya diriirsinaa yoo diriiruu baate immoo akkas jedhe jechuudha obbo Jawaar Mahammadii jechuudha kan akka malee mufachiise fonqolcha mootummaan nurratti geggeessa jedhanii kan akka malee mufachiise bilchiginnaa isa kana jechuudha. Kadiirota jala yaa'ummoo warri maalummaa siyaasaa waan taateef hin beekne kan jechuun gamaa gamana gara tiktaakatiif feesbuukaan nama walitti hooy godhu Jawaar Mahammad Abiyyiin mootummaa laamshottuu jee akkasumallee mootii qorkee jee haadha isaa tuqee jan obboleeyyan waan tokko adda baafadha. Laal sirritti miidiyaa yoo hordoftanii jiraatan jechuudha. Jawaar Mahammad waan Abiyyiin hin qabneef waan Dr. Abiyyiin hin jedhin hin jenne mootii fakkeenyaaf mootii waa'ee haadha isaatiin wal qabatu jechuudha. Kan Jawaar dubbate waan Abiyyiin kan dura afaan ofiitiin ati mootii torbaffaa taataa naan jette haati tiyyaa jedhe san waanuma san irra deebi'ee dubbate jechuudha. Jawaaris waan haaraa miti. Abiyyiin haati isaa kana jette abjuu haadha isaa san galmaan ga'uuf mootummaa bakka jaaruu deema nugusa torba akkuma ofiin jedhe san jaarratu deema bakka mootii waanuma haati abjuu haadha isaa san galmaan ga'uu deema malee mootummaa dimokiraatawaa ta'e Itoophiyaa keessatti fiduuf hin deemu mootummaa abbaa irree jaaruu deema kan jedhe Jawaarii waanuma Abiyyiin duraan jedhe akkasitti adda baafadha. Waan tokko waan haadha isallee ga'een qabu kan ammoo haadha arrabsee maal kan jedhamu haadhaan arrabsine Abiyyiin maannoo Jawaar haadhaan arrabsine jechuudha. Yoom arrabse haadha namaa arrabsuun bara akkanaa miti. Inni waan akkanaati inni nama akkanaati waan akkasiiti jee waan afaan Dr. Abiyyiiti duraan irra deebi'ee dubbatuuni kun immoo siyaasa keessatti qeequun seera qabeessatiin qeeqe malee ani arraba jedhee hin fudhadhu. Meebii tarii hanga tokko yoo arraba taate xiqqollee taate mootummaa Itoophiyaa mootummaan kuni mootummaa abbaa irree jettee ni fudhattaa jee gaazexeenyaa yeroo gaafatu. Mootummaa abbaa irree laamshottuu bakka jedhe sanitti meebii mufachiisuu danda'a. Mootummaan tokko eenyummaanuu ni mufata gaa mootummaa dhiisiti atummaanuu yeroo xiqqoo akkas hin jedhani ni mufatta. Jawaar illee yeroo saniif ani hin beekne afaanii baate akka baatettu sun dhiisa. Namni immoo sanii miti kan hedduu itti mufachiise waa'ee haadhatii fi waa'ee mootummaa ibidda keenyee diriirfanaa yookaan hin cabaa akkasumatti maal goonaa inni jeesanii bakka sanii kan nama hedduu mufachiise jechuudha. Kanumaan wal qabatee namoonni keenya mee gamaa gamanaa walitti buutana dhiisaanumaatu isiniin jedhe dhiisaa gara Jawaarilleen kan gara Abiyyilleetiin isin hundinuu tokkuma jechuudha. Abiyyiinis haa bulchuu gara Rabbi dandeessise. Jawaaris laal waan tokko badda Jawaaris nama barate amma namoonni tokko kan gara Abiyyi jiran Jawaar nama baratee miti barnootan qabu siyaasan isaa iyyisumaa waan jedhamu beekumsi duuban jiru kan jedhu oofan jechuudha. Gara Abiyyi kan jirullee kan gara Jawaar jirulleeni Dr. Abiyyiin barnoota qabu Jawaar nama siyaasan bilchaate mee isaan lamaanuu barnoota isaanii kana lamaanuu isaanuma lamaaniif dhiisa namni hin baratin biyyan bulchu laal kana qabadda namni hin baratin yoom biyya bulcha maa kijibdan isin warra zeero kilaasii hin baratin warra kutaa 5 elementarii ol hin darbin mana barnoota sadarkaa tokkoffarraa gara sadarkaa lammaffaatti hin ceentu jechuudha. Obbo Jawaar Mahammadii fi Dr. Abiyyi qeequuf rakkata jechuudha. Har'a carraan miidiyaa akka namuu bakka gadi bahee waan fedhe dubbatuuf mirga isinii kennee jennaan waa lama waa tokko hubadha miidiyaa kanarratti miidiyaan kuni ilaal mishaara yookaan ablee gama lamaan qaraati siigalee ablee gama lamaan qaraati yoo ittiin beette ni muratta. Yoo itti wallaalte walitti qabeessi mura jechuudha. Akkasitti adda baafadha miidiyaan jechuudha. Kanaafuu odeeffannoo sobaa doorsisni obbo Jawaar Mahammadii irratti geggeeffame Jawaar harkaa miliqee akkasumallee maali kana guutummaan guututu odeeffannoo sobaa kana dhiisa odeeffannoo bakka fudhattan qulqulleeffadha.
odeeffannoon kun eenyurraa fuudhame eenyurraa dhufe eenyu barreesse barreeffama sanillee eega barraa'ee jechuudha eenyutu yeroo jalqaba poosti godhe kan jedhu yeroo ammaa teekinooloojiin tolte googilii irra galaati barreeffama san cheekii godha suuraa gadhiifamte cheekii godha sagalee namaa cheekii godhuu ni dandeessa guyyaa gadhiifamte eenyu waraabi eenyurraa akka dhufte bilbila kamirraa akka poosti taate guyyaa kam akka poosti taate hunda lafa siikaa googiliin jechuudha yoo itti beekte jechuudha sammuu dhabni keessan immoo san hundaa fayyadamuu dhabdanii kaatanii waanuma namni tokko duriyyeen tokko ka'ee feesbuuk irratti poosti godhee fi tiktaak irratti poosti godhee ajandaa godhatanii fiiguuniini kuni waan sheemii dhugaa nama saalfachiisu jechuudha siigalee kanumaafuu mee olola kanallee dhiisaa abiyyiinis jawaaris tokkuma ilmaan oromooti aangoo irratti wal dhabanii aangoo irratti isaan lamaanuu yaada mormanii wal harkaa fudhatuu ni danda'anii jechuudha siigalee kanaaf isaan lamaanuu walumaa dhiisa abiyyiinis kormaa oliiti jawaaris kormaa oliiti abbaan feete amantee amanuu baatus maaliifis hin jedhe beektaa waa waggaa jaan kana keessa tahamaa jiru walumaan argaa jirra jechuudha amma Jawaar Mohammadillee mootummaa kana fincilcheetiin irraa buusa ka jedhu kuni guutummaan guututu waan hin dandamne hubadhaa jechuudha siigalee namnilleen akka dursanitti obbo Jawaar Mohammad jalallee girrisee jala fiiga kan jedhu kunilleen hin dandamu darbee jira carraan isaallee obbo Abiyyiin Dr. Abiy Ahmadilleen ilma namaa akka duraanii sanitti hin cafaacafee yookaan maal godhee kan bulche jechuufi hin danda'u yoo malaan qabate malee jechuudha siigalee ummata warra ala jiruu fi warreen paartii siyaasaa caccabseetiif fixa jechuulleef duraanuu ni dadhabee ammallee hin danda'u akkasitti hubadhaa wanni dandama haaluma Jawaar Mohammad jirsanii marii araaratiin gatta'anii gaaddisa jalatti Oromoon aadaa qabdi aadaa Oromootii fi abbootii gadaa sanii gatta'anii marii yoo furatan danda'ama jechuudha saniin ala waan hin dandamu hin jiru jechuudha kanaaf walumaa galatti namoonni oduu sobaa fuutanii gamaa gamana dhagaa walitti darbitanii dhiisa kanneen keessaafuu jechuudha aktiifoota jettanii warreen karaa biyya Ameerikaa irraa gara yeroo ammaa kana gara biyyaa deebitan kalee obbo Jawaar Mohammad ol kaaftanii faarsaa turtanii arrammoo gadi buusaa jirtan jechuudha kanneen akka Abtaamuu Lammuu fa'aan inuma na ajaa'ibaa dhugaa namichi mataa dubbaasu na ajaa'ibaa dhugaa rabbi yeroo inuma bakka ati maal Abtaamuu Lammuu waan tokkoon dhumarratti waan isin jedhuu barbaadu yoo viidiyoon kiyya kun share itti naa godha yoo viidiyoon kiyya kun akka carraa ta'e kan si qaqqabu taate abdiin qaba akka si qaqqabu mee waan kaleessa gaafa Kanaadaa jirtu haasottuu fi waan irra haasottu wal bira qabiiti madaalii jechuudha inuma maal jeeseetan barre obbo Jawaar Mohammad ati kara feete deemiin akka daa'imaa miti achi fuuteetuma achi nu keessuuf kalee achi dhaqaa nun jettee achi deemtee gaafa biyya galtu kana taate akkas taate waa hedduu keessa deddeemee dubbate viidiyoo san dhaggeeffatu hin dhabdanii garuu viidiyoo san seenaaf lafa kaaddaa dhugaa rabbii ol kaayadhaa miidiyaa keessan irratti ol kaayadhaa maaliif guyyaatu dhufaa jechuudha viidiyoo Abtaamuu Lammuu faan geggeessanii fi ijoolleen amma yeroo ammaa kana jechuudha gara Abiyyiitinis gara Jawaarinis waraanni walitti bobba'ee waan akkana haasa'u kuni mee hammeenya keessan kan osoo silaa diinarraa manumatti waliin galattanii irra gaariidha jechuudha waan biraa hin jennu nulleeni atilleen gaafa kalee Kanaadaa turte san haala gaariin saba keetiif qabsaa sagalee tahaa turteeyyi har'ammoo gara galtee biyya gallaan mootummaa deeggaruun saba kan keetii sagalee tahuu dhiifte hayyurratti qoosuu seente kanaafuu hanga ati bakka deemtu san bakka niyyadde san geessee dhuftu miidiyaa keetirraa nulleen gurra cufanne unsubscribe si goone gama Facebook alleetiin unfollow si goonee jirraayyi sirraa deebifannee waan keenya hanga ati karatti deebitu atilleen bakka barbaaddu dhaqiitii deebi akkuma ati hayyuu Jawaar Mohammadiin jette saniga bakka barbaadde dhaqii deebi nu Abiyyi ni jaallanna Dr. Abiyyiin dhiiga keenya ni jaallanna jechuudha akkasumallee obbo Jawaar Mohammadilleen hayyuu keenya ni jaallanna beekaa keenya jechuudha kanaafuu kashlabboonni akka kanaa kun addaqqeen akkanaatun jechuudha seenaa gootatii fi Jawaar Mohammad qeequlleef Itoophiyaa keessatti namni Jawaar Mohammad qeequ nan jira yoo jedhe ani dhugaa rabbii in agarre jechuudha maaliif naan jedhaagaa namni laal Oromoon tun maal qabdi beektanii waan darbe hin yaadattu waan keessa jirtuu fi waan fuuldura jirtullee hin yaadattu waan fuulduraan itti dhufullee hin yaaddu waanuma keessa jirtu san hanguma bakka tafki immoo maaliinu hanguma hubna ofii yaaddii hasaabdii jedhan akkuma sani jechuudha Oromoon kun namoonni tokko nama hundaa miti jechuudha kanaafuu mee bal'isaati yaada waan Jawaar Mohammad waan isin hin agarre uf duratti arga waan isin hin yaadanne uf duubatti yaadata waan isin hin beekne guyyaarra keessa jiru kanatti beeka maal jetta gaamee kana maal jettati beektaa moo waan boruu dhufu ni beeka gaa'in akkam gootame siyaasa nama nyaate nama barate nama yuunivarsiitii addunyaa gurguddoo keessatti barate siyaasa addunyaa nama barate Dr. Abiyyiis yoo na gaafatte nama barate hin baranne kan jedhu suni san isumaa dhiisa siigalee kanaafuu mee gama naabbuleeyyan dhagaa walitti darbuu dhiisa Abiyyiinis arrabse dhukkee irraa kaase qeeqissa Abiyyii eegaleewu siigalee
Jawaaris deebi'ee waan dubbatu dubbate waan haaraa waan fiden qabu immoo Abiy Jawaaris waan tokko wanni haaraan keessa dhufe hin jirtu waanuma duraan Dr. Abiyyiin afaanii baafate haaraa godhee irra deebise. Sanii miti amma wanni guddooni sababa kitaaba isaa kan akka inni hin eebbifanne ittiin godhanii fi akkasumallee hawwarree gamaa gamana akka shalabboota nama bobbaasanii gama miidiyaatiin humna qaban hundaan asirratti jechuudha. Gara Jawaar Mohammeditti bobbaasanii kitaabni kun akka hin eebbifamnee fi akka hawaasa bira hin geenyeef dhiibbaa ittiin godhuuf lafaa kaasanii haaraa godhanii oofan malee waan haaraa inni jedhe tokko hin jiru jechuudha haasaa Jawaar Mohammed keessa. Egaan daawwattootaaf kabajamtoota keenya qophiin keenya karraa kana fakkaata. Hamma qophii keenya kan biraatti walitti deebinutti nagaa ta'a.